biraan isinii qooda. Sagaleen isinii qoodu ulfina Waaqayyoo arguu jedheetan dubbadha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 18tti Museen kadhata kana Waaqayyoon kadhatee akka ture sagaleen Waaqayyoo macaafa seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 18 irratti nutti dubbata. Kutaa sana keessatti Waaqayyo Museedhaan saba Israa'el Gibxii ba'anii gara tulluu Siinaatti dhufan, tulluu sanarraa kaasanii gara Kana'aanitti akka deemaniif Waaqayyo gaafa isa abboomu, Museen Waaqayyoon saba kana fuudhii deemii, saba kana fuudhiitii gaggeessi, saba kana kallattii itti waamame gara waamicha isaatiitti fuudhii deeminaan jettaa, eenyu na wajjin ergitaa jedhee Waaqayyoon gaafatee akka inni ture sagaleen Waaqayyoo nutti agarsiisa. Kutaa sana keessatti Museen gaafii kana yeroo Waaqayyo gaafatu, Waaqayyo nama si wajjin hin ergu, eenyuyyuu si duukaa hin ergu, ofii kootiifan si wajjiniin dhaqa, si wajjiniin deemaa jedhaan. Gaafa Waaqayyo ofii kootiifan si wajjiniin deema ittiin jedhu, Museen immoo Waaqayyoon erga akkas ta'e ulfina kee natti agarsiisi, ulfina kee naaf kenni, ulfina kee naaf laadhu jedheetu Waaqayyoon kadhata. Macaafa qulqulluu kana keessatti ulfinni maalinni akkamittiin ulfina Waaqayyoo argina? Ulfina Waaqayyoo jechuun maal jechuudha kan jedhu sagalee Waaqayyoo keessaa waliin wajjiniin suuta jennee ilaalla. Macaafa qulqulluu keenya seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 dhaqxanii gaafa ilaaltan Waaqayyo nama akka bifaa fi fakkeenya isaatiitti uumee jedha. Bifa kan jedhu sun ulfina akka ta'e macaafni qulqulluun nu hiika. Ulfina jechuun macaafa qulqulluu keenya keessaa macaafa faarfannaa 8 boqonnaa 8 lakkoofsa 3 hanga 6tti ilaaluu dandeessu. Ulfina jechuun ulfina qabeessummaa, simboo, naatoo, sodaachisuu fi ulfina qabeessummaa, bifa qabeessummaa qabaachuudha. Fakkeenyummaa akkasumas gatii yookaan faayidaa qabaachuu kan of keessatti qabudha. Kana jechuun ulfina, simboo, naatoo, sodaachisuu, olaantummaa, fakkeenyummaa kana Waaqayyo dhala namaatiif kenne. Kana hundumaa Waaqayyo gaafa nama uumu, nama wajjin akka uume seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 fi faarfannaa boqonnaa 8 lakkoofsa 3 hanga 6 kutaan jalqaba sinii caqas irratti argina. Haa ta'u iyyuu malee namni olaantummaa qabu, simboo qabu, naatoo qabu, sodaachisummaa qabu, fakkeenyummaa qabu kana hundumaa gatee sababii cubbuutiin nama biraa akka ta'e macaafni qulqulluun Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23tti namni hundumtuu cubbuu hojjete ulfinni Waaqayyoo immoo isaanitti hir'atee jedheetu dubbata. Egaa ulfina jechuun olaantummaadha jedheera, simboodha jedheera, naatoodha. Naatoo dhabee, olaantummaa dhabee namni sababii cubbuutiif Waaqayyoorraa gargar cite ayyaanni isarraa mulqamee qullaa ta'e. Namni erga qullaa ta'e fuula Waaqayyoo dhaabbachuu sodaate. Walis ta'ee Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf ofitti amanamummaa kanaan dura qabu dhabe. Sababiin isaa qullaa waan ta'eef raaqotoona. ራቆቱ የሆነው ሰው ልብስ ስላጣው ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ ስላጣው አያነ ዋቀዮ ዋን አቤፊ አያነ ዋቀዮቲን አለ ዘቢነን ቀምኑ አያነ ዋቀዮቲን አለ ሲምቦን ቀምኑ አያነ ዋቀዮቲን አለ ሚደግነን ቀምኑ አያነ ዋቀዮቲን አለ ኡልፊነን ቀምኑ ዋን ተይፊ አያነ ዋቀዮ ሰራ ዋን ሙልቀሜፍ ነምኒ ቁላቴ እኒ ለመፋ ኡምነ ደቤ ነምኒ powerless ሆና ሐቅ ማጣ ነምኒ ኡምነ ደቤ ጋፈ ጀኑ ኡምኒ ደንዴቲ ነምኒ ኢቲን ዋነ ቶኮ ጎዱ ዮካን ዋነ ቶኮ ራወቱዳ ወሪ አዲ power is the ability or capacity to do something in a particular way jedhanituwa kana jechuun dandeetti fi aango ittiin wanna tokko hojjetan jechuudha. Kana jechuun namni tokko fuula Waaqayyootti dhiyaachuu barbaade humna dhabe jechuun fuula Waaqayyoo dhaabbachuu hin danda'u. Fuula Waaqayyootti tajaajiluu barbaade humna dhabe jennaan tajaajiluu hin danda'u. Faarfachuu barbaade humna dhabe jennaan faarfachuu hin danda'u. Humna dhabe namni sababii qullaa ta'eef dandeettiittiin fuula Waaqayyoo dhaabbatu dhabe foon isaa fi lubbuu fi hafuura isaa irratti olaantummaa guddaa argate. Namicha fuula Waaqayyootiin bitamee fuula Waaqayyoo jiraachaa ture sun foon isaatiin bitamee hafuurri isaatii fi lubbuun isaa
harka foon isaatiitti dabarfamee kenname. Akkuma bineensaa foon isaatiin bitamee jiraachuu jalqabe. Qajeelummaa dhiisee jallina waan filateef jallaa waan ta'eef jallaan immoo fuula Waaqayyootii dhiyeessuu jalqabe. Macaafni qulqulluun fakkeenya boqonnaa 28 lakkoofsa 1 fi macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irratti qajeelaan namni jallaan utuu namni isa hin ariyatiin baqataa'edha. Qajeelaan galuu gabiitti irrafaa tasgabbaa'ee inciisaa jedha. Kutaa kana lachanuu yoon dubbise baay'ee natti tola. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irraa kaasee nan dubbisa akkanadha. Namni jal'aan utuu namni isa hin ari'iin baqata. Namni qajeelaan garuu akkuma leenca saafiraa ija hin jabaata. Biyya Waaqayyoo irratti kaatu bulchitoota isheetu baay'ata. Nama hubataadhaa fi beekaa yoo qabaatte garuu mootummaan ishee jabaatee hin dhaabbata. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irrattis Salamoon fakkeenyaan yeroo dubbatu dubbiidhuma kana nuu cimsa. Boqonnaa 10 lakkoofsa 24 immoo akkana jedha. Nama jal'aa wanta inni sodaatutu itti dhufa. Nama qajeelaaf garuu wanti inni hawwu in kennamaafi jedha. Namni jal'aa ta'urraa kan ka'e wanti inni sodaatu itti dhufe. Jal'aan namni qajeelaa hin ta'e namni amaan utuu namni sana ariyatiin baqata waan ta'eef fuula Waaqayyootii baqachuu jalqabe. Utuu namuu isa hin ariyatiin utuu namuu quba ittiin qabiin uf sodaachuu yaadda'uu jalqabe. Fuula Waaqayyootii baqachuu jalqabe. Sagalee jaalalaa Waaqayyoo dhaggeeffachuu humna hafuuraa dhabe. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kana wajjiniin wal qabsiisee eebba Waaqayyootiif ayyaana Waaqayyootiif keessummaa ta'e nagaa dhabe. Waaqayyoo wajjin uumama wajjin nama akka isaatii wajjin nagaa dhabe. Birmadummaa dhabe. Miirri garbummaa itti dhaga'ame namatti. Inni kan biraan bifa ittiin Waaqayyoo fakkaachaa ture dhabe. Ulfina sana dhabe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Nama gatiin irra jiru ta'e baala idaa oona. Iddoo dhaaba yookaan argama Waaqayyootii ariyatame. Sana booda diina Waaqayyoo ta'ee eekkamsa Waaqayyoo jala jiraachuu jalqabe. Osoo dhalli namaa kanaan jiraachaa jiru akkasitti adeemsa gadhiisii jireenya gadhiisii kana jiraachaa utuu jiru Waaqayyo dhimma fayyina dhala namaa barsiisuudhaaf saba tokko garbummaa biyya Gibxii keessaa baasee sabni kun saba Israa'el jedhama. Saba kana akka gaggeessuuf giddu galeessa godhee gaaddidduu Musee godhee kan isa uume gaaddidduu Kiristoos kakuu haaraatti godhee kan isa waame kakuu moofaa keessatti Museedha. Museen immoo faara tolaadhaan fuula Waaqayyoo duratti ilaalame. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo Museedhaan faara tolaadhaan ilaalamtee taa'e. Afaan biraatiin kakuu haaraatti faara tolaa jechuun ayyaana argattee ta'a jedhe. Ayyaanatu fuula Waaqayyoo nama dhaaba. Ayyaanatu qullaa namaa dhoksa. Ayyaanatu dadhabbii namaa dhoksa. Ayyaanatu yaaddoo namarraa kaasa. Ayyaanatu sodaa namarraa kaasa. Ayyaanatu hir'ina namarraa kaasa. Ayyaanatu birmadummaatti nama jiraachisa. Ayyaanatu nagaa nama godha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo afaan biraatiin faara tolaadhaan ana fuulduratti ilaalamteetta gaafatti hin jedhu afaan biraatiin maal jechaa jira ayyaana argatteettaadha. Sana booda Museen eddan ayyaana argadhe eddan fuula keetti faara tolaadhaan ilaalame fulfina kee natti agarsiisii ittiin jedha. Ulfina koo bakkee irratti arguun hin danda'amu ittiin jedha Waaqayyo. Akkasumatti yookaan goodaatti arguun hin danda'amu. Ulfina argachuun kan danda'amu bakkan sii qopheessaa ittiin jedha Waaqayyo. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa sana yoo dubbistan dhuguma Waaqayyo abidda xaph godhu waan ta'eef jireenya Waaqayyoon alaa jiraachuun akka hin danda'amne beeka. Keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 24tti Waaqayyo keessan abidda xaph godhuudha jedheetu Museen dubbata. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti immoo Phaawulos yeroo dubbatu Waaqayyo keenyadha abidda xaph godhuudha jedha. Cubbuun immoo fuula Waaqayyootti galabaadha. Cubbuu dhiisi qajeelummaan keenya iyyuu fuula Waaqayyootti moofaa abaarsaa akka ta'e Isaayyaas macaafa Isaayyaas boqonnaa 64 lakkoofsa 6 irratti nutti dubbata. Moofaa xuraa'ummaati moofaa abaarsaati jedha. Argitanii qajeelummaan keenya fuula Waaqayyootti moofaa abaarsaa taanaan qajeelummaan keenya fuula Waaqayyootti moofaa xuraa'ummaa taanaan qajeelummaan keenya fuula Waaqayyootti xuraa'ummaatti lakkaa'ama taanaan xuraa'ummaan keenya immoo
galabaa ta'ee fuula waaqayyooti nu gubsiisa. Kanaaf waaqayyo Museedhaan maal jedhe? Carraanatti filatte gaariidha, dheebuun kee gaariidha, barbaachi kee gaariidha, hawwiin kee gaariidha. Garuu jedha waaqayyo, haleluuyaa, wanti moofaan immoo iddoodhaa baduun ibiddaan gubamuun waan hin dhimneef moofaa taatee waan na jirtuu fi akka kanatti ulfina koo arguu hin dandeessuudha. Waaqayyo iddoo dhaabbiin siif qopheessaa jedhee Musee abdachiisa. Haleluuyaa. Iddoon dhaabbii sun Ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 20 hanga 23tti dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Lakkoofsa 25 irratti achuma boqonnaa 33 lakkoofsa 25 seera Ba'uu kunoo ana bira asi iddoo kana kattaa irra dhaabbadhu, ol kattaa keessa sin kaa'aa ittiin jedha waaqayyo. Kattaa keessa si kaa'eetan ulfina sitti mul'isaa ittiin jechaa jira. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Haleluuyaa. Kattaan jabina agarsiisa, cimina agarsiisa, eekkamsa waaqayyoo kan dandamatu kan danda'u agarsiisa. Haleluuyaa. Kattaa keessa si dhokseen, kattaa keessa si milikseen, kattaa keessa ol si kaa'eetan ulfina koo sitti agarsiisaa jedha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 27 lakkoofsa 5 fi Isaayyaas boqonnaa 2tti sagaleen waaqayyoo waa'ee kattaa kana ifatti dubbata. As kakuu haaraatti gaafa dhufnu kattichi eenyu akka ta'e icciitiidhaan Phaawulos ergaa warra Qorontoosiif barreesse jalqabaa boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irratti dubbata. Kattichi Kiristoos akka ta'e nutti hima. Karaa biraatiin waaqayyo Museedhaan maal jechaa jira? Barritti namoonni na argan, barritti alaafaan akka tordaa jakkum paattaa kifeeni, barritti namoonni na argan, barritti namoonni fuula koo dhaabbachuu danda'an, barritti namoonni ulfina koo arguu danda'an tokko dhufuudhaaf jira jedheetutti dubbata. Namni ulfina koo arguudhaaf immoo fuula koo fuuldura dhaabbachuu kattaan ani qopheesse keessa taa'uu qabaadha. Kattaan kun eenyunni? Iyesuus Kiristoos. Iyesuus Kiristoos keessa kaa'een isinitti mul'adhaa jechaanii jira jechuudha. Kana jechuun wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti Iyesuus Kiristoos foon uffatee jechuun gad of deebisee akka keenya ta'e, akka koo ta'uun akka isaa nu gochuudhaaf akka ta'e sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Ulfina isaa dhiisee seera jala gale. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4, Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 7 hanga 8, Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti arguu dandeenya. Ulfinichi jireenya isaa qabatamummaadhaan jiraatamudha. Tokkoffaa ergaa Yohaannis dura boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti jireenya isa ta'e ulfina waaqayyoo akka uffataatti uffanneerraa jedhee Phaawulos immoo Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 27tti nutti dubbata. Wanti gubatu uffatamu, wanti gubbaatti uffatamu immoo haguugamuu hin danda'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 8 fakkaattii isaa ta'uudhaan akka nuti jijjiiramnu sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Haleluuyaa. Ulfinaa gara ulfinaatti ni darbina. Ulfinichis raawwatee Kiristoos akka ta'e, Kiristoos fakkaachuu akka ta'e, gara Kiristoositti ol dhufu, gara Kiristoositti guddachuu, ulfina arguun Kiristoos baruu wajjiniin walqixa akka ta'e sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Abboomamuu diduu Addaam isa jalqabaatiin qullaa taanee qaaniidhaa fi yelloodhaaf saaxilamne iddoo dhaaba waaqayyoo keessaa gadi baane hundumtuu cubbamoota taane. Abboomamuu Kiristoos isa jalqabaatiin harka sadda taane abboomamuu Kiristoos yookiin abboomamuu Addaam isa lammaffaatiin immoo ija jabina arganne. Mee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 49 dhaqee nuuf dubbisa. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 49 irraa nan dubbisa. Warri biyya lafaa akka namicha biyya lafaa sanaati. Warri biyya waaqaa akka namicha biyya waaqarraa sanaati. Bifa namicha isa biyya lafaa akkuma fudhanne immoo akkasuma bifa namicha isa waaqa irraa fudhachuudhaaf jirra jedha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Bifti namicha isa waaqarraa eenyudha? Bifa Yesuusi. Ulfina Yesuusi. Galanni guddaan waaqayyo abbaa keenyaaf haa ta'u. Egaa kanatti ittiin ol galuudhaaf ija jabina arganneerra. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 19 irratti ergamaan yookaan barreessaan ergaa warra Ibrootaa yeroo dubbatu iddoo caala qulqullaa'aa ta'etti ol galuudhaaf ija jabina arganneerraa jedha.
galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 28 akkasuma isa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti sagaleen waaqayyoo ija jabina akka nuti qabnu Kiristoositti dhiyaachuudhaaf, waaqayyotti dhiyaachuudhaaf, ulfina waaqayyoo arguudhaaf, waaqayyoo wajjin deddeebi'uudhaaf, waaqayyoo wajjin baanee galuudhaaf, jireenya waaqayyoo jiraatu sana jiraachuu akka dandeenyu sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irratti ulfinni nuti arganne, ulfina hin haguugamne, ulfina hin mulqamne, haleluuyaa, ulfina sana akka ta'e nutti dubbata. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 iddoo kaleessa ilaalaa turretti waaqayyo karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti nu geessa kan jedhu waliin wajjiniin barachaa turre. Addaam cubbuu hojjechuun, abboomamuu diduun, ajajamuu diduudhaan, waaqayyoof tole jechuu diduudhaan warra qullaa isaanii ilaalanii sheema'an, qaana'an, warra fuula waaqayyoo ilaaluun isaanitti hin tolle, fuula waaqayyoo dhaabbachuun isaanitti hin tolle, warra wanti waaqayyo dubbatu isaan baqachiisu, warri sochii miila waaqayyoo baqatan nu godhe. Yesuus Kiristoos qullaa ta'uudhaan, Addaam qullaa nu gochuudhaan qaanii nutti uwwise. Yesuus qullaa ta'uudhaan ayyaana nutti uwwise. Addaam qullaa ta'uudhaan, abboomamuu diduudhaan ija jabina keenya mulqee sodaatoo nu godhee garbummaa jala nu galche. Yesuus Kiristoos abboomamuudhaan ija jabeeyyii warra ija jabinaan fuula waaqayyootti dhiyaachuu danda'an nu godhe. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irraa sagalee jiruun isinii dubbisa. Haleluuyaa. Nuyi waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneera. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuudhaaf, namoota waaqayyoo nu gochuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Kennaa kanaan isin badiisa sababii kajeellaa fooniitii fi sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuuraa isa kan waaqayyootti hirmaattuu akka taataniif abdii gati jabeeyyiinii fi gurguddoon nuuf kennaman. Haleluuyaa, nuuf kennamaniiru. Ammas dhama'uu hundumaa dhama'a. Amantii qabdan gaarummaatti agarsiisa jedheetu dubbata jechuudha. Ulfinichi ulfina haguugamneedha. Phexros akkasuma yeroo dubbatu kan gad hin galle, kan hin banne, xiqqachaa kan hin deemne ulfina waaqayyoo akka fudhanne sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Ulfina waaqayyoo kana kan nu kenne Yesuus isa ofii isaatii ulfina of dhoowwateedha. Yesuus ofii isaatii ulfina dhabee anaaf isinitti ulfina godhe. Aniif isin ulfina sana arganneerra. Amma aniifati fuula waaqayyootti warra ulfaatan uumamaa haaraadha. Uumamaa haaraa taanaan immoo qomoo haaraadha. Eenyuyyuu Yesuus Kiristoosiin amannaan kan Kiristoos taanaan inni uumama haaraadha akkuma jedhame. Aniif isin fuula waaqayyootti ijoollee haaraa, saba haaraa, luboota mana qulqullummaa taanii ol galleerra. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Warri garbummaa jala galan qullaa ta'uun warra isinitti dhaga'amu. Galaatiyaa keessatti Phaawulos yeroo dubbatu nuti Kiristoosiin akka uffataatti uffanneerraa jedha. Yesuus uffata keenya nuu ta'eera. Haleluuyaa. Amma egaa ani eenyunni nuti eenyu akkamitti ulfina waaqayyoo argine kan jedhu ergaa Phexros barreesse tokko isinii dubbiseetan. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. 2 lakkoofsa alabarada kamato soro vojeni magada radia Yesus. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 9 akkanadha. Isin garuu qomoo fo'amoodha, luboota mana mootummaati, saba qulqullaa'aadha, warra dhuunfaa waaqayyoo ta'anidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa kan akka labsitaniif dukkana keessaa gara isa ifa dinqisiisaatti isin waame. Isin takkaa saba waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taataniittu. Isin araara waaqayyoo hin argatiin turtan, amma garuu araara isaa argattaniittu jedha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Araara waaqayyoo argachuudhaan ayyaana arganneerra. Ulfina waaqayyoo argineerra. Ulfinni waaqayyoo boqonnaatti nu jiraachisa. Ulfinni waaqayyoo gabiitti nu jiraachisa. Ulfinni waaqayyoo nagaatti nu jiraachisa. Ulfinni waaqayyoo boqonnaatti nu jiraachisa. Iddoo jirtanii akkas jedhaa ofirratti dubbadhaa. An ulfina waaqayyoo argeera jedha.
maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ulfina kanaan ijaaramaa fuulli keessan haa ifu jireenyi keessan jabina argatu of himachuu of komachuu gaaffii garaa garaa of gaafachuurraa gara birmadummaadhaan jiraachuutti maqaa Yesuusiin darbaa ulfina Waaqayyoo arguu jechuun Yesuusin wajjin wal baruudha. Yesuusin wajjin wal baruun immoo Waaqayyo abbaa wajjiniin wal baruudha. Kuma sagalee Waaqayyo wangeela Yohaannis keessatti dubbatu eenyuyyuu karaa Yesuusin gara Waaqayyo abbaatti dhaquudhaaf karaa argata. Kanaaf har'a Waaqayyo abbaan karaa ilmasaa karaa Yesuus Kiristoosiin anaaf isiniif kallattii kenneera. Kallattiin aniif isin arganne kallattii gara Waaqayyo abbaatti nu geessuudha. Kallattii Waaqayyo wajjin walitti nu fiduudha. Amma sodaa hin qabnu iddoo caala qulqullaa'aatti dhufne sodaataa hin deemnu abbaa jechaa itti deemna Waaqayyo garaa araaraa laphee araaraatiin nutti siqeera aniif isin ayyaana Waaqayyoo isa ogummaa fi humnaan guute argineerra Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu asuma irratti Waaqayyoon galateeffannee barumsa keenya xumurra guyyaa boru Waaqayyo ayyaana naa baay'isee ayyaana naa kennee na gargaare bal'inaan isiniifan kadhadha baay'ee waan dadhabeef asuma irrattan xumura Waaqayyo abbaa keenya jaagarummaa kee tola kee hundumaa maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u sagalee kee nutti dubbatte hundumaaf ulfaadhu sattiin nutti dubbatte kanaan jiraachuu ittiin jabaachuu ittiin fuula kee dhaabbachuu akka dandeenyuu fi ittiin jiraachuu akka dandeenyu ayyaana nuuf baay'isi mormitoonnii fi inaaffitoonni nagaa keenyaan boqonnaa keenyaan kan morman maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin raawwatanii si'a tokkoof kan qaana'anaa ta'an hafuura keetiin nu gargaari ayyaana kee nuuf baay'ise bara jiraannu hundumaatti fuula kee nu ibsiteetta amannee amantiidhaan si wajjiniin jiraachuu si wajjiniin deddeebi'uu si wajjiniin baanee galuu akka dandeenyu ayyaanni nuuf haa baay'atu dubbii kee nu ergiteef ulfaadhu sanutti dubbatteef galatoomi maqaa jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii jettee ameen. Gooftaan koo sinaa eebbisu ayyaanni isiniif haa baay'atu jabaadhaa fuula Waaqayyootti cima boru isiniifan kadhadha Waaqayyo haala naa mijeesseetan akka ajaa'ibaatti isin tajaajilee Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu guyyaa boruu walii wajjin in kadhannaa Waaqayyo nu tajaajila ammanatti nagaa naa qabaadhaa yeroo gaarii naa qabaadhaa jabaadhaa wanta Waaqayyo isinitti dubbatu kana amana Waaqayyo anaaf dubbate jedhaatii itti fayyadamaa siniin jechuun barbaada gooftaan keenya bara baraan haa eebbifamu Waaqayyo nutti dubbateera sadageenye kanaan nu haa jiraachisu humna ittiin jiraannu Waaqayyo nuuf haa godhu eebbifama yeroo gaarii qabaadhaa xiksiiwwan kana hundumaa qabadhaa dubbisa wanta Waaqayyo isinitti dubbate ergaa keessan godhadhaan dhaamsa kootii gooftaan koo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu yeroo gaarii naa qabaadhaa baay'een sin jaalladhaa iddoo jirtanitti kadhataan amma guyyaa boruutti Waaqayyo guyyaa boruu moo'idhaa keenya akka hiiku nu akka nu eebbisu kana caala akka nutti dubbatu Waaqayyoon hin kadhanna eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa shalom nagaan Waaqayyo